Ashamaa jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu baga jiraatanii anillee nagaa kooti har'a jechuudha viidiyoo har'a kana keessatti akkamitti feesbuukiin keessan otoo hin hatamiin dura cufachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Feesbuukii yeroo kanatti haaluma salphaadhaan namni nama jalaa atuu danda'a jechuudha. Kan feesbuukii dhabdaneerra immoo iccitii miseenzarii nama faana haasoftan namni argee jechuudha isin jalaa baasuu danda'a jechuudha. Iccitii isin haasoftanii yeroo kanatti jechuudha namoonni baay'een feesbuukii nama hatanii jechuudha. Facebook irratti jechuudha iccitii nama baasanii waan namni wajjin haasa'u waan namni walitti ergu jechuudha. Facebook gubbaa naannessuu jechuudha akkuma argitanii. Kanaaf isin immoo otoo isin jalaa hin hatamiin dura haaluma salphaadhaan akkamitti akka cufachuu dandeessan isinitti agarsiisaa gadhumaan waliin tura. Viidiyoo koo laayik gochuu hin dagatinaa laayikii godhaa. Warroonni haaraa gara YouTube koo dhuftan iddoo kanarratti subscribe godhaa mallattoo ishii kana ol kan jetturra godhaadha. Viidiyoo ani gadhiisu barnoonni ani gadhiisu guyyaa guyyaan isin bira gahaa jechuudha. Haala kanaa yoo tuqxanii sana booda iddoo viidiyoo jettu kana hoo tuqxan barnoota haga ammaatti isin darbii as keessa argachuu dandeessu jechuudha. Wantoota isin rakkisan seenaa irraa baradhaa yoo gaaffii qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedhaa. Viidiyoo koo laayik gochuu hin dagatinaa anaaf illee jajjabina ta'a. Kanaaf laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa. Gara barumsaatti isin dabarsaa. Feesbuukii keessan haalatti cufachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Feesbuuk keesseentu ergaalee kanaaf feesbuuk keesseentanii jechuudha iddoo sarara sadan tanarra tuqxu jechuudha as gubbaarra. Yeroo achirra tuqxan jechuudha ol buttanii jala kanatti seetingii and privacy kan jedhu kun ni jira achirra tuqxu. Sana booda seetingii kan jedhu kana tuqxu. Yeroo ala kanaan isinii baasi jechuudha. Iddoo kanarratti personal and account format on kan jedhu kun jira tokkoffaarraa achirra tuqxu. Jala kanatti jechuudha contact info kan jedhu kun jira gidduu kanarraa achirra tuqxu. Yeroo haala kanaan isinii dhufe jechuudha yookiin iimeeliidhaan yoo feesbuukii keessan banattan iimeelii isinii dhufa jechuudha. Yoo lakkoobsa faana banattan immoo lakkoobsas iimeeliis walitti qabee isinii fida jechuudha. Kanaaf iimeelii keessan lakkoobsa keessan yoo arge namni haaluma salphaadhaan feesbuukii keessan atuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf isin immoo lakkoobsa keessan feesbuukii keessan jalaa iimeeliidhaan yoo banattan cufachuu qabdu jechuudha. Dhoskachuu qabdu akka namni feesbuukii keessan illee seenee atuu hin dandeenye. Haala kamiin akka cufattan jala kanatti public kan jedhu kun ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma banamee jira jechuudha. Kanaaf qulfii itti gochuu olniimee gochuu qabdu jechuudha. Irra gadi tuqxu. Yeroo irra gadi tuqxan haala kanaas ni dhufa jechuudha. Jala kanatti public kan jedhu kan irra tuqxu. Yeroo akkasitti tuqxan jechuudha iddoo kanarratti gosoota sadiitiin kaa public friend only kan jedhu kun ni jira jechuudha. Public kanarratti namoonni hundi akka argan taasisaa jechuudha. Friend kan jedhu kanas dhiistanii isinii only kan jedhu kanarra gootu jechuudha. Akkasiin qofti namni biraa isin malee akka namni biraa hin argine gochuuf asirratti gad dabarfattanii dhoskattu jechuudha. Iimeeliis haa ta'u lakkoobsas haa ta'u haala kanaan cufachuu dandeessu. Yeroo tokko of duubarra deebitu akkuma argitan iddoo kanarratti only ta'ee jira jechuudha. Iddoo kanarratti samma duubatti deebinee otoo itti deebinee akkuma argitan kunoo qulfiitii ta'ee jira jechuudha. Jala kanatti haala kanaan qullufachuu dandeessu jechuudha. Warroonni lakkoobsa feesbuukii jalaa akkamitti dhoskannaa kan jettanis akkasumatti dhoskachuu dandeessu jechuudha. Yoo asirraan isin didee lakkoobsa keessanis achirraan cufachuu dandeessu jechuudha. Profiilii keessan jala seentu ergaala kanaan profiilii keessan jala seentanii jechuudha. Say more you have about info kan jedhu kun ni jira jala kan achirra tuqxu. Yeroo achirra tuqxan jechuudha jalatti barreeffamoota garaagaraa isinii baasa. Lakkoobsa yoo bantan lakkoobsa isinii baasa jechuudha. Isinii galamiti lakkoobsa yoo bantan lakkoobsa isinii baasa. Yoo immoo iimeeliidhaan bantan iimeelii isinii baasa. Yoo lamaanuu bantan immoo lamaasaa isinii baasa. Kanaaf fuuldura isaatti edit kan jedhu ni jira. Editii tuqxu. Editii erga tuqxanii jechuudha. Editii sana innaa tuqxanii lakkoobsa haa ta'u iimeelii ittiin bantan maal gootu edit kan jettu fuuldura kana ni jirti jechuudha. Editii irra tuqxu. Cufachuuf lakkoobsa sana jechuudha. Yeroo editii irra tuqxanii jala kanatti jechuudha haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Maal godhaa bakka kanarra jechuudha tuqaan ni jirti iddoo kanarra ni jirti. Yeroo akkasitti gadi tuqxan jechuudha gosa sadii isinii fida. Public friend kan jedhu ni jira. Isin immoo maal gootu only kan jettu kanarratti of kattu jechuudha. Gadi buttanii ishii jalaarra gootu jechuudha. Sanaa booda maal gootu save kan jettu ni jirti.
jala ishii jechuudha seef kan jettu jira achirratti seef gootu jechuudha. Akkuma argitan jala kana innaa akkas gabbuttan olniimee gootanii seef iddoo jettu kana achirra tuqxu jechuudha. Sanaa booda gadi dabarsitanii qulfii ta'aa jechuudha. Akkuma argitan raayitiin iddoo jala kanarra jirti jechuudha. Akkuma argitan sanaa booda maal gootu seef gootu jechuudha. Iddoo kanarratti seef gootu sanaa booda isinii dhokataa jechuudha. Lakkoofsi keessanillee feebii jala akka namoonni illee dawwalanii iimoorra dhufanii isin hin jeeqne haala kanaan jechuudha cufachuu dandeessu jechuudha. Warroonni immoo follow gootanii hordofuu barbaadan kun Facebook gosa kana akkuma jala seentanii follow gootanii hordofuu dandeessu jechuudha. Kanaan isiniin jedha akkasiniif galuu abdiin qaba. Karra barattanis abdiin qaba. Haga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii qabaadhaa. Barnoonni irraa kana fakkaata.